durataan keenya Jawhar Muhammad orma biyya tana biyya fi hin beekne ka biyya godhisa orma keenya ka hin beekne isaayitu biyya godhe maqaa Oromoo kan isaan mudhise jechuudha. Bilisummaan kanuu fide kanuu tilmaama nu godhe isa malee hin jiru jechuudha. Wanni eegas booda inni firaasha hafee fi firaasha irra taa'an jechuudha. Namni firaasha isaa irra taa'u kun yoo fi inni kun dhugatti firaasha isaa nu hafee kursii isaa nurra kaayoo beeku baatan beekaadhaa mitiin jaan jechuudha. Inni isaan kun kaanii yoo isa dhungatan abbummaatti isa beekan biyya kun hintiin jaa hawaasni keenya hidhinaan jaa qeerroon hintiin jaa abbaan gadaan hidhinaan jaa inni isa kana rabbiin dhugaa nu haa godhu asumatti hin dhabbadha.